haala amma gartee deemaa jiru kanatti naannoo dirree hawaasan keessatti yoo gartee sababoota adda addaatiin gartee riferendamiin kan uummata hedduutti gaggeeffamtu taate uummanni keenya qabxaa qophiidha riferendamii san dorgomee injifachuudhaaf. Qabxiiwwan jajjaboo lama kan ajandaa marii biyyaalessaa kan amma gaggeeffamaa jiru irratti haalaan kaafamaa jiranii fi uummanni keenya akka malee irratti of eeggannoo jabduu godhuu qaban qophii irraan tanaa keessatti wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Bakka jirtanitti nagaa fi salaamuun rabbii isinirraa jiraatu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin waliin turtii taasisu Diinaawol Ahmadii warreen chaanalicha faayidaa taatan subscribe godhuun viidiyoon ammoo namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma beektan yeroo amma keessa jirtun yeroo mariin biyyaalessaa Itoophiyaadha iddoo murteessaarra itti gahaa jirtuu fi yeroo murteewwan jajjaboon marichaa itti raawwatamuu deemanidha. Hundi keessanuu quba qabdan jenneeti amanna. Yeroo tana keessa qabxiiwwan gurguddoo uummata keenyaa fi akkasuma biyya teenyaaf addatti ammoo uummata Oromootiif haalaan barbaachisuu ta'e lama kaasnee irraa madeena. Takkaffaan waa'ee dhimma lafaati. Lammaffaan ammoo waa'ee amantaati jechuudha. Koomishiniin marii biyyaalessaa qabxiiwwan 8 gurguddoo ajandaa marii godhee dhiyeessee jira. Qabxiiwwan gurguddoo san keessaa hangafoonni dhimma amantaatii fi dhimma lafaa wajjin wal qabatu. Akka Oromoo fi akka Oromiyaatti waa'een dhimma lafaa qabxiiwwan jajjaboo gartee uummanni Oromoo haalaan of eeggannoodhaan irratti marii taasisuu qabanidha jechuudha. Kana hoggaa jennu magaalaawwan akka gartee magaalaa Finfinneetii fi magaalaan Dirree Dhawaa ajandaawwan marii biyyaalessaa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoo hammatamanii murteen itti kennamuu deemu jechuudha. Fakkeenyaaf akka marii biyyaalessaa kana amma gaggeeffamaa jirtutti magaalonni lamaan kun murtoo kan argataniin eenyuuni? Naannoo Oromiyaatiin immoo mootummaa biyyaalessaatiin. Naannoon Oromiyaa waa'ee murtee magaalota lamaan kanaa irratti hangamta akka hirmaannaa qabdi waan jiru barreeffama gabaabaa kanamee waliin haa dubbisnu. Dhimma kana wajjin wal qabatee keessattuu erga gartee mootummaan naannoo Oromiyaadha waa'ee dhimma lafaa wajjin wal qabatu keessaa bahee bakka bu'oonni mootummaa federaalaa qoftiin irratti haa mari'atamanii erga jaameen booda namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa isaaniitiin yaada isaanii kennachaatu jiru. Waa'ee lafaa keessaa waa'ee lafa Oromoo keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa takka ammoo bakka bu'oonni ajandaa marii biyyaalessaa san irratti uummata Oromootii fi kutaawwan Oromiyaa bakka bu'anii irratti hirmaatan dhimma kana keessaa bahan jechuun marii kana kan itti aanee gartee murtee dabarsuu waa'ee dhimma lafaa kana irratti qaamota biraati jechuudha. San irratti wantoota gartee yaadota namoonni jajjaboon tokko barreessan waliin kaasnee haa ilaallu. Dhimma uummanni Oromoo qofti irratti mari'achuu qabu irratti mootummaan qaama biraatiif mariidhaaf dhiyeessuun dhimma hin malle jechuudha. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa garaagaraa barreessaa jiran. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa yaada isaanii barreessan adeemsa mootummaan marii biyyaalessaa irratti gaggeessaa jiru irratti yaada mormii kaasaa jiran jechuudha. Obbo Maatiyaas Guddinaa barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin Oromoon akkam ta'eeti lafa isaa mariidhaaf dhiyeessaa jeeti gaafii gaafate. Tun sirri moo sirri lafa Oromoo qaamota biraa warroota biraa warreen Oromiyaa keessa gartee dhufanii gartee sababa hojiitii fi carraa wayiitiif jiraatan lafa Oromiyaatiif mariidhaaf yaammattee gartee lafa ta'e tan akkam taanaa akkam godhannaan maal jechuudha waan jiru obbo Maatiyaas Guddinaa barreesse jechuudha. Ogeessi seeraa obbo Kadiir Bulloo gama isaatiin ammoo magaalaa Finfinnee Oromiyaa jalatti kallattiidhaan deebi'uun magaaluma Finfinneetii fi faayidaa guddoo qabdii jeeti barreessa. Faayidaan isin argattu maali? Kunoo obbo Kadiir baay'inni uummata magaalattii yeroo ammaan tanaa keessatti haalaan akka dabalaa deemaa jiru dubbate. Adaduma baay'inni uummataa magaalattii dabalaa deemuun magaalattiin maal taati lafa dabalataa barbaaddi jechuudha. Egaa haalli gartee waggoota 10 dura turee fi baay'inni uummataa kan amma jiru walqixaa miti. Lakka baay'inni uummataa gartee dabalaa deemuun fedhiin gartee lafaalleen akkasumas dabalaa deemti. Lafa dabalataa kana argachuudhaaf magaalaa Finfinnee isaa argatti. Lafti isin itti deemtee murtu san lafti gartee jiraattonni magaalaa Finfinnee deemanii gartee bitatan san lafa eenyuuti? Lafa Oromooti jechuudha. Saniif magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaa alatti as deebi'uun magaalaan Finfinneetii fi bu'aa guddoo qabdii jeeti barreessa jechuudha. Magaalaan Finfinnee lafa dabalataa barbaadaa adaduma deemtuun Oromiyaa jalatti yoo hin bulle ammoo lafa barbaachisu abadan argachuu hin dandeessu jechuudha. Lafa dabalataa argachuu fi rakkoo magaalattii furuun magaalattiin Oromiyaa jalatti deebi'uun eenyuma caalaa magaaluma Finfinneetii fi jiraattota magaalaa saniiti fayyada jeeti barreessa jechuudha. Adda bilisee sabaa ammoo akkana jechuudhaan barreessite. Dhimma Finfinnee irratti kan mari'atuun irra jiraatu
Oromoodhaa fi Oromoo qofaa lafa teetii irratti namni ati yaammattee wajjin mari'atu eenyudha? Gaaffii reefu obbo Maatiyaas Guddinaa kaasee hojii wal fakkaata. Saboota gartee dhufanii achi keessa jiraatan saboota adda addaa jecha naannoo isaanii irraa gara dhufanii wajjin maaltu mari'atamaa jettee jechuudha isiilleen. Hoggaa isaan si wajjin mari'atanoo maal akka isaan siin jaan barbaadda ni beektarree yaada gartee namoota gara Oromiyaatti baqatanii saboota adda addaatiin dhufanii kana yaada isaanii ni beektu duraanuu. Lafa Oromoo tana facaasanii gartee maqaa Itoophiyaatiif maqaawwan adda addaatiin Oromummaa takka Oromiyaa waan jaa'u balleessanii akkasitti dhuunfachuu waan barbaadaniif isaanii wajjin hoggaa mari'attu maal akka isaan si wajjin gartee mari'atan barbaaddaadha yaadni isii. Qe'een ofii akkamiin akka jiraachuu qabdu maal akka godhuu qabdu yeroo warras dhaaluu barbaadan waliin marii teessu yaadi matuma keetiifuu Finfinneen kan Oromooti teessoo mootummaa federaalaati. Federaalii ammoo lafa hin qabaatus keessa jiraachuu qofa jechuudha gaheen mootummaa federaalaa. Kanaaf waa'een Finfinneedhaa mari'atee murteessuu kan danda'u Oromoo qofa jettee adda bilisa sabaatis barreessite. Ogeessi seeraa obbo Ibsaa Gammadaa immoo mirgi hiree murteeffannaa yookaan ammoo naannoo ta'ullee dabalatee mirga magaalotaan gaafatamuu danda'u miti. Dhugaa magaalaan takkachi baatee niin fottoqaa naannoon tahaa hireetiif ni murteeffadha. Magaalaan isiinuu lafa murteessitu xiqqoo takka tan yookaan godina yookaan aanaa bulchiinsa jalatti argamtuudha malee if dandeessee achi baatee mirga ofii of bulchuudhaa argachuudhaaf gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Yaadni bu'uuraa mirga hiree murteeffannaatu dhiibbaa murnoonni aangoorra jiran magaalota yookaan ammoo qubattootaan guutamanitti dhimma bahuudhaan mirga abbaa biyyummaa dabalatee mirga ummatoonni lafaan dhuuraa isaanii irratti qaban mirkaneessuudha jechuudhaan obbo Ibsaan barreesse. Akkaataan itti gartee magaalota Dirree Dhawaatii Finfinnee Oromiyaa jalaa achi murtee gartee naannoo mataa isaaniitiif dandeesse uummattee haa jiraattu akkaataan itti gaafatu hin jirtudha. Garuu ammoo bulchiinsa mataasii haa qabaattu. Uummanni gartee magaalaa san keessa jiru jiraattonni nama ofii barbaadaniin haa bulan jechuun waan seeraati. Ammoo achi muramtee gartee naannoo mataasii tan eenyummaadhaa fi aadaa seenaa afaan mataasii qabaate ta'uu hin dandeessu wanti nu dubbate. Mirgi hiree ofii murteeffachuudhaa heera Itoophiyaa keeyyata 39 chaartara UN'dhaa ICCPR keeyyata takka ICESR keeyyata takka chaartara mirga namoomaatii fi ummatoota Afrikaa keeyyata 19 hanga 20tti mirga sabaaf yookaan ammoo uummata tokkoof kenname malee mirga jiraatota magaalaa kan qumsumni isaanii saffisaa yeroo irraa yerootti jijjiiramuuf kenname miti jeeti jara saree lafa kaaye. Finfinneen dura Oromoo buqqisteeti hektaara 20 takka qabattee argamaa turte. Ammaan tan ammoo hektaara meeqa jirti? Hektaara 54 irra geessee jirtidha. Magaalaa kanatti uummata buleessa buqqiftee dimoogiraafii jijjiirtuuf mirga hiree murteeffannaa kennuun ammoo haalaan balaa guddoodha qaba. Durumaanuu gartee akkuma gartee amma kanaan dura turtettu hektaara 20 takka irraa nama buqqaasteetti hundeeffamtee amma deemtee hektaara 54 irra jirti. Magaalaa amma hektaara 54 irra geesse kana hoggaa fuutee gartee naannoo mataa ishee taphatan deesse hoggaa ati goote ummata buleessa gartee warra abbootii lafaa kan jalqaba magaalaa sana irra jiraachaa turan hangam takka akka isiin lafa seeraa dhabamsiistee qaamota alaa dhufaniin bakka buustu tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Akkuma reefu jenne garuu mirga ofiin of bulchuu qabaachuu dandeessu. Kun waa'ee uummanni magaalattii nama filataniin buluuti malee ammoo waa'ee mirga addaa Oromiyaa jalaa isii baasu gonfachiisu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu Finfinnee fi Dirree Dhawaan ija heeraatiin akka qaama naannoo keessatti argamaniitti yookaan ammoo akka qaama naannoo Oromiyaatti ilaalamuu qaban. Finfinnee fi Dirree Dhawaan tarreeffama naannolee 12 keessa hin jiran qofa osoo hin taane Finfinnee sadarkaa naannummaa chaartara ce'umsaatiin qabdurraa gadi buutee magaalaa guddoo Oromiyaatii fi teessoo Federeeshinii Itoophiyaa kan taasifamte yoo ta'u Dirree Dhawaan ammoo bara 1993 tti Oromiyaa jalatti bulaa turte achiin booda ammoo seeraan alaan naannoo Somaaleetii wajjin akka aangoo addaan qooddatanii bultuu taasise jechuudha mootummaa wayyaanee yeroo sanii. Amma xiyyeeffannaan guddoon makatan namni kan itti kennuu qabu Dirreen Dhawaa kanaan durallee gartee hanga magaalaa Finfinnee gartee Oromiyaadhaa wajjin walitti hidhata qabaachaa turte. Fedhiiwwan adda addaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa Finfinnee keessatti qabu mirkaneeffachuudhaaf dhiibbaa godhaa ture. Dirree Dhawaa keessatti sochiin godhamte hin turre. Akkasuma miti. Amma immoo haala amma deemaa jiru kanaan yeroo Dirreen Dhawaa guutumatti achi baatee naannoo mataasii taatu hangamta agartee aadaa fi seenaan uummata Oromoo hidhanni isiin Oromiyaadhaa wajjin qabdu hangamta akka fagaachaa deemu hubachuun nama hin dhibu jechuudha. Kun osoo akkanumaan tahee jiru haala amma gartee deemaa jiru kanatti naannoo Dirree Dhawaa san keessatti yoo gartee sababoota adda addaatiin gartee riferendamiin kan uummata hedduutti gaggeeffamtu taate uummanni keenya hangamtaa qophiidha riferendamii san dorgomee injifachuudhaaf.
jalqabumaa garuu afaanumaanuu waa'ee dirree dhawaa irratti referendamii haasa'uun dogongora ture beeka. Namni qe'ee fi irratti ambaa wajjin dhufee waliin dorgomu. Dirreen dhawaa seenaanis seeraanis kallattuma hundaanuu lafa Oromooti. Uummata akka hidhannummaan ta'a gartee taate dirree dhawaa fuutee Somaaliyaa wajjin wal qabsiistu hin jirtu. Yoo gartee ni jiraa miti seenaawwan gartee manaama adda addaa wal qiqindeeffattee gartee maqaawwan tokko tokko gara afaan biraatti jijjiiruudhaaf yaalii taasisaa akka amma gartee lafa Oromoo akka amma kilaastara jaldeessaa kan duraan ture maqaa alaadii jijjiiraa akkasitti deemaa jiran sanitti yoo ta'e malee seenaan takkittiin gartee dirreen dhawaa Somaaliyaa wajjin qabdu takkittiin hin turre. Oromiyaa wajjin hoggaa walitti fiddee ilaaltee qabsummaan gartee qaanqoon bilisummaa Oromoo tan jalqabaa dirree dhawaa sanii haati. Artistoonni gurguddaan gartee bara dukkanaa san keessa Oromoo mataa walitti qabanii gabrummaa hamtuu gartee mootummoota Hayila Sillaaseen Dargiin Wayyaaneen dabran kana hunda akka uummanni bayyanatee falmatu warreen taasisaa turan Oromoota magaalaa san keessa jiraachaa turan. Kun maal agarsiisaa magaalaan sanaan qabta akka isiin gartee handhuura Oromoo fi Oromiyaa akka taate agarsiisaa jechuudha. Gama kaaniin gama warroota magaalaa tana isaan barbaadaniiti yoo jala deemtee ilaalte immoo waan akkan jiran. Akkuma jalqaba gartee maqaa dirree dhawaa jiru gara dirree dhabee jijjiiruu maqaa jaldeessa jiru gara qaalaadii jijjiiruu lafuma gartee Oromoodhaa tan uummanni Oromoo callaan keessa jiraatu uummanni afaan Oromoo dubbatu aadaa Oromoo qabu guutuun keessa jiraatu tana keessa bakka bu'oota gartee naannoo Somaalee irraa fidanii magaalaa san keessatti dorgomsiisu wantoota akkanaatiin dirreen dhawaa samamaa jirti malee ragaan takkittiin kanaatiin magaalaa dirree dhawaa san fuutee naannoo Somaaleetii wajjin walirra fiddee Oromoodhaa kana irratti wal dorgomsiistee gartee referendamii kana ittiin gaafatu tokkollee numaa hin jiru. Kana kan godhe mootummaa shiftoota kanaan dura turan isaaniitu gartee lafa Oromoo muree qaamota biraatii wajjin walitti hidhee rakkoo san hunda uumaa ture jechuudha. Nin dogongoree atuu ni beekta maaliirra deebistii maamtii. Haala amma deemaa jiru kanaanoo gaafiin kanaan dura gaafatamaa ture maal turtee ammaan tana ammoo wanti mootummaan gartee gad diriirsee irratti hojjechaa jiru kun maali garamitti nu oofti waan jiru itti qaqqabanii ilaaluun haalaan barbaachisaa. Dirreen dhawaa mootummaa naannoo Somaalee caalaa mootummaa Jabuutiitiin barbaadamti. Kana kan godhe maali walitti dhiyeenya isiin magaalaa Jabuutiitii wajjin qabdu biyya Jabuutiitii wajjin qabdus ta'ee wirtuu daldalaa sarara gartee Jabuutiidhaaf Finfinnee wal qunnamsiisurra jiraachuu isiitiin wajjinis wal qabatee sababoota adda addaatiif jecha biiti Jabuutii xiqqoon san illee gartee magaalaa tana fitti harkisuu barbaadde jechuudha. Sababoota meebii gartee ummatoonni asiin naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa jiraatuu fi ummatoonni biyya Jabuutiidhaa san aadaa wal fakkaataa afaan wal fakkaataa kaammoo hidda dhiigaa wal fakkaataa qabaniif jecha gama siinillee gartee fedhiin magaalaan tun gara biyya biraatti butamuun illee ni jirti jechuudha. Yoo ifin gartee gara biyya Jabuutii sanitti illee achi butamuu baatte asiin gama naannoo Somaaleetti achi harkifachuun sii kun uummata Jabuutii saniif bu'aa guddaadha fiddiifi jechuudha. Uummanni yeroo ammaan tanaatu achirraa buqqeetii miti kan magaalaa tana keessa jiraatan. Finfinnee caalaa bara kan uummanni Jabuutiidhaatti dhimma bahu magaalaa Dirree Dhawaatti ni beektanii ifin gartee konseellee imbaasiin siitu Dirree Dhawaa keessa jirti. Deddeebiinsi gartee uummanni biyyattiidhaa uummanni Jabuutiidhaa gara Itoophiyaa deddeebi'an gara magaalaa tanaa deddeebi'an heddummaachuu kan ka'e mootummaan duraaniitu fuudheetiiti imbaasii Dirree Dhawaa godheef. Uummanni maaliif achuma deddeebi'an malee Finfinnee ol hin bahu akkumaan jalqaba isin jeessan jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e siyaasota kanaan dura turanii jecha magaalaan tun gartee qaarree gartee Oromoo fi Oromiyaa harkaa bahuu irratti waggoota dheeraadhaaf rarraafamtee hanga irraa as geessee turte jechuudha. Bara san keessa mootummoota gartee lafa Oromootii fi Oromoo gidirsuu lafa Oromoo saamuu lafa Oromoo gartee qaama biraatti dabarsanii hannuudhaaf gartee aangoo qabatan san tokkos godhaa ture. Ammoo maaltu jira amma mootummaan aangoo irra jiru kun mootummaa gartee gaafii ummataatiin gaafii gartee ummata Oromootiin qabsoo ummata Oromootiin aangootti dhufe ta'ee osoo jiru gaafiiwwan ummataa san dhiisee karooraaf pilaana mataa isaatiin hoggaa deemu xiqqoo gartee waan karaarraa maqallee ni fakkaata jechuudha. Gaafiin ummataa maal turte lafti Oromoodhaa ifin gartee magaalaan Jijjigaa tan bara gartee chaartaraa san keessa magaalaa naannoo Oromiyaa jalaa muramtee sigilee ummata jaarsoo harkaa baafamtee fuutee naannoo Somaaleetiin magaalaa guddoo taatee jechumaan dhabamtee hanga ammaa gaafii ummata Oromoo taateeti itti ufaa jirti. Dhaloonni gaafachaa jira. Magaalaan Harariidhaa tan gartee sababa takkaan malee akka waan qilleensa samiirraa gabbuuteetti fuudhanii gartee achi keessatti naannoo godhanii godina keessatti aanaa keessatti naannoo ijaaranii wayyaaneen Oromoo lafa san keessaa buqqaasanii hanga ammaatti Oromoo naannoo san keessatti naannoo maal jaamtii miti araddaa san keessatti beekamtii hin qabdu jechuudha. Akka qaama alaa dhufeetti ilaalamti. Kana hundaa'u dhaloonni gaafachuu dhiisee hin dhiisne itti deemamaa jira. Yeroo silaa gartee gaafiin lafa Oromoodhaa tana muramtee gartee walloon kutaan Oromoodhaa guddichi walloon muramtee naannoo Amaaraa jalatti gartee waggoota meeqaaf bulaa jirtu kana
gamanatti gad deebisa mootummaan kun jaamee eegamutti tanuma haftee Finfinneedhaas fuutee naannoo biraa gootee Direedawaas naannoo biraa waggaa goote uummanni gartee magaalaa tanatti baay'achaa deemu kun lafa Oromoo gartee barbaadaa deema. Lakka lafa Oromoo gartee isaan achi deemanii qabachaa deemaniin eenyummaan Oromoo lafa sanirraa badaa deemti. Finfinneen hangamta akka isin gartee uummata Oromoo kan naannoo san jirurratti dhiibbaa guddaa fidde ni beektan. Namni magaalaa san keessa jiraatu amma dilli gartee afaan Amaaraa haasa'u kun parsantaan 70 uummatuma Oromoo tuulamaa kan naannoo saniiti. Kan gartee sababota dhiibbaa adda addaatiin afaan isaanii eenyummaa isaanii dagatanii gartee bitamanii cuutan. Hoggaa maqaa gaafattee Masfiin Dinquu, Maarree Caalaa, Henook Maarree akkas jechuudha. Guddaaf maqaan ijoollotuma Finfinnee keessatti gartee afaan Amaaraatiin waa hedduu dalaganiitu. Laalamee jala deemaati. Filmii isaa taatu aartiiwwan adda waa'ee jala deemaati laalamee hundi isaaniitu. San hunda kan godhe maali? Dhiibbaa gartee sirnoota kanaan dura dabraniin magaalaan san Oromoorraa cittee gartee magaalaa teessoo federaalaatti jaamtee naannoo san hunda gartee sababa gartee adda addaatiin namni babal'achaa lafa san fudhachaa deemuun uummanni naannoo sanirraa buqqaafamee kan gartee naannoo san qubatulleen uummataa wajjin wal fudhachaa deemeeni akkasitti eenyummaa san baddee jechuudha. Kanaaf uummanni keenya uummanni Oromoodhaa dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo guddoo godhee gartee waan kana hordofuu danda'u ture jiraata. Keessattuu namoonni gartee Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'anii koomishinii marii biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaachaa jiran akka malee of eeggannoo yoo godhan malee dogongora gartee kanaan dura mootummoota dabra qoomanu san caalaa isinii dalaguu jiraata. Qabaddaa na ta'an qabxiiwwan silaa gartee isin akka Oromoo fi Oromiyaatti irra mari'achuu qabdan fuudhanii qaama biraatii hannanii isin ammoo qabxiiwwan ganda keessarratti akka mari'attan isin godhuun kunuu kufaatii guddoodha. Qabxiin guddoon irra silaa gartee Oromoo fi Oromiyaan koomishinii marii biyyaalessaa irratti dhiyeeffattee itti hirmaachuu qabdu takka afaan magaalaa Finfinneetiif waa'ee Direedawaatii waa'ee afaan siiti jechuudha. Waa'ee daangaa lafa siiti. Kana ture. Sigalee waa'ee Wallootii fi waa'ee naannoo Harrii kana ture. Kana hundaa gartee namni Oromiyaa keessaa gartee bakka sanitti hirmaate tokko kan dhimma kanarratti hin hirmaanne duruun afaan qabanii jiran jechuudha. Saniif bakka bu'ummaan isin gartee uummata bakka buutanicha teessan huntuni manaa mata huudhaaf deemti waan ta'eef of eeggannoo guddoo godhuutu isinirra jiraataan isinin jaa.